Amma yeroo kana gara luba Fiqaaduuttanis hin dabarsaa. Lubni Fiqaaduun yeroo kana booddee jirutti barumsa isaanii itti fufu jechuudha. Luba sagaleen gosa sirriitti isinitti dhaga'ama jedhee yaada itti fufuu dandeessu. Tole attam jirtu nagaa keessanii irra deebiin nagaa sin gaafadha. Sagaleen koo yoo gidduutti bade neetwoorkiin na biraa rakkisaadha. Yoo keessaa ba'e fedhotti na deebista jedhee yaada. Biyyi nagaadhaa hin deema ta'anii garuu gidduutti cituu danda'a. Akkuma amma jedhame wanti har'aa fi guyyoota ittaansan keessatti walii wajjin laalla jedhee ani yaadu tarii har'a jalqabnees torban kana xumurra jedhee kana yaadu dhuma bara dhuma mata duree jedhu irratti dubbii waaqayyo walii wajjiniin hirmaanna meetii waaqayyo si haa eebbisu kadhannaa nu gooteef kadhannaa makeetta namanaa waaqayyo dhaga'eera isumaan ittan fufaa. Maarqos warri macaafa qulqulluu qabdan Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 4tti nan dubbisaa akkas jedha. Akkuma Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'een bartoota isaa keessaa inni tokko barsiisaa mee dhagaa gurguddaa kana ijaarsa babba'eessa kanas ilaalittiin jedhe. Yesuus deebisee ijaarsa gurguddaa kana ilaaltaa? Iddoo kanatti dhagaan indii gama malee tokkollee walirratti nafu jedheeni. Yesuus gaara ejersaa gubbaa gara mana qulqullummaatti garagaree otuu taa'u Phexros, Yaaqoob, Yohannisii fi Indiriyaas kophaatti isaan isa gaafatanii. Nutti kun yoom ta'a? Wanti kun hundinuu yommuu raawwatuudhaaf jedhu immoo milikinni isaa maalii jedhanii jedha tokko hanga 4tti nan dubbise. Amantii kiristaanaaf bu'uura kan ta'e macaafni qulqulluun keenya kun hundumti keessan beektanii waa'ee dhuma biyya lafaa lafti kun dhuma akka isheen qabdu deemte guyyaan tokko akka jiru dubbata. Kakuu haaraa kakuu moofaa keessaa waa'ee dhuma biyya lafaa kan dubbatanii macaafota 17tu jira. Isaan kun immoo si'a 1800 caqasaniiru waa'ee dhuma biyya lafaa. Boqonnaa kakuu haaraa keessaa boqonnaa 260 keessatti si'a 300 ol caqafameera waa'een dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin waa'ee dhuma biyya lafaa. Dimshaashumatti macaafni qulqulluun si'a 2100 ol waa'ee dhuma biyya lafaa dubbata. Lafti kun akka isheen dhumtu xumura akka isheen qabdu nutti hima. So ergaan macaafa qulqulluu kana adda baasee nutti himaa jechuudha. Amantiin adda addaa keessatti illee lafti kun dhuma akka qabdu guyyaan firdi tokko akka jiru amantiin gara biraas akkasuma ibsa. Saayinsiin illee mataa isaatiin biiftuun nuyi qabnu kun yeroo kennamee fi booda akka isheen kollaapsii gootu akka isheen hojii ishee dhaabdee black holiitti geeddaramtu saayintistoonni hin dubbatu. Kanaatiif gama saayinsiitiinis yoo ta'e gama amantaadhaan iddootti saayinsii fi amantaan dhufanii konverjii godhan tokko yoo jiraate lafti kun hin baddiidha. Lafti kun baduu dandeessi wanti kun gara xumuraatti dhufuunsaa hin hafu jedhu. So dhiyoo kana immoo yuunivarsiitii keenya keessaati fottoqaa guddaan gara biyya pilaanetii keenya kanaatti akka inni furuurrataa jiru tarii inni kuni guyyaa firdii ta'uu danda'a jedhamee akka yaadamu maqaa osoo kallattii adda addaadhaan waa'ee dhuma biyya lafaan dubbatama isa macaafni qulqulluu kaasuutiin alattiyyuu jechuudha. Erga kana jenneetii kutaan sila dubbisettan sin deebisaa waa'een dhuma biyya lafaa dhimma xiyyeeffannaa dhabeedha bara keenya keessatti qabxiin ani jalqaba kaasuu danda'u dhimma xiyyeeffannaa hin qabnedha. Lallabootiin waldaa kiristaanaa keessatti lallaban lallabni keenya baay'eensaa waan biyya lafaa kana giddu galeessa godhatee rakkina namootaa giddu galeessa godhatee dhukkuba giddu galeessa godhatee waa'ee hiyyummaa giddu galeessa godhatee waan baay'ee akkasii xiyyeeffata malee waa'ee dhuma biyya lafaa waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'ee lallabamu. So dhimma xiyyeeffannaa dhabeedha. Xiyyeeffannaa argachuu kan malu garuu xiyyeeffannaa kan hin arganne keessaa tokko isa kana.
Maarqos 13 on sin deebise dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin wal qabatee dhimmoota gurguddoo kaa'amantu jiru. Garuu namootiin hedduun dhimma kana badaa qalbiidhaan hin qabanii achirrattis kanuma argina. Maarqos 13 irratti dhimma kana ilaalchisee bartoota gooftaa keessaa sadiitti qoodamanii argina. Luqaa Maarqos boqonnaa 13 irratti bartoonni gooftaa 12 iddoo sadiitti qoodamaniiru. Namni tokko qalbiinsaa waan amma mul'atu kanarra jira jechuun dhagaa laala, dhagaa dinqifata naanna'e namni tokko. Namoonni afuri xiyyeeffannaan isaanii waa'ee bara dhumaa gaafatu. Phexros, Yaaqoob, Indiriyaasii fi Yohaannis immoo isa kana gaafatu. Namoonni torba xiyyeeffannaan isaanii maal akka ta'an gammatti hin beekamu. So herrega yoo keenye torba eeda'uu tokko yoo goone 8 ta'a. Kanaaf dhibbantaatti yoo geeddarre kan waa'ee dhufaatii gooftaa yaada keessatti qabanii dhibbantaa 33.3 dha. Kan dhimma hin qabne yaadni isaan iddoo biraa jiru immoo yaadni isa kan hin beekamne immoo dhibbantaa 66.7 gama herregaanii. Warri afurii keessaa garuu afur keessaa tokko garuu isaan waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos irratti xiyyeeffatanii gaaffii gaafatu. Mee jara kana kompeerii goonuu jara keenya kompeerii goona. Namoota afur waa'ee dhufaatii gooftaa warra gaafataniitii fi waa'ee namicha sanaa yoo laalle gama jarjartiitiin fi tasgabbiitiin namichi otuu Yesuus mana qulqullummaa keessaa gadi ba'uutii waa'ee dhagaa gaafata. Jarri garuu yeroo Yesuus taa'u waa'ee dhuma biyya lafaa gaafatu. So jarjaraadha namichi akkuma Yesuus manaa ba'ee mana qulqullummaa keessaa ba'eetiin dhagaa kana argitaa jirta dhagaa irratti tuulamee jiru kana kasaan miidhagan jedhee gaafata. So waan ariitiidhaan gaafata. Isaan sun garuu taa'aniitu miilla isaa jala taa'aniitu bal'inaan akka ibsamuufii gaafatu. Gama jarjartiif tasgabbiidhaan kan argina. Gama xiyyeeffannaadhaan namichi dhaabatee gaafata. Jarri garuu taa'aniitu gaafatu. Dhaabatee gaafata. Otoo Yesuus karaa deemu gaafata dhaabatee jarri garuu miilla isaa jala taa'anii gaaffii gaafatu. Gama xiyyeeffannaadhaan yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Gama turtiitiin immoo yoo ilaalle namichi Yesuusiif yeroo gabaabaa kennee jarri garuu Yesuusiif yeroo dheeraa kennanii nuu ibsi mallattoon isaa maalidha maaltu ta'uudhaaf jira please tell us in detail jedhanii Yesuusin gaafatu. Namichi garuu jarjartiidhaan gaafata. Isaan garuu taa'anii yeroo fudhataniitu gooftaa gaafatu. Gama qalbiin yoo ilaaltan immoo namichi ijaarsa irratti xiyyeeffata. Jarri garuu dhufaatii Yesuus irratti xiyyeeffatu. Garaagarummaan jaraa kana namichi biildiingii, namichi dhagaa, namichi wanta caccalaqqisu biyya lafaa kana irratti xiyyeeffannaa keewwateera. Warri afurii garuu xiyyeeffannaan isaanii waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. So namichi kun Yesuus Kiristoos wajjiniin kan inni yeroo isaa dabarsuu barbaadu xiyyeeffannaan isaa Yesuus Kiristoos isanni arguu barbaadu akka inni argu, isanni ilaaluu barbaadu akka inni ilaalu, isa ijji isaarra jiru akka ijji Yesuus irra jirutti barbaada. No, inni kun hin ta'u. Garuu isaan kun dhaqanii miilla isaa jala taa'anii mee nutti mimee wanna dhufaatii kee wajjin wal qabatee ta'uudhaaf jiru jedhanii qalbeeffachuudhaaf miilla isaa jala taa'anii gaafatu. Gama hariiroon namichi suni balbala irra dhaabatee ture yeroo Yesuus gadi ba'u eegeeti dhagaa kana laalii jedhe. Jarri immoo Yesuus Kiristoos wajjin mana qulqullummaa keessaa gadi ba'u. Gama hariirootii yoo laaltanii namichi dhagaa bira ture. Jarri garuu Yesuus bira turani. Namni dhagaa bira ture gaaffiinsaa gara biraadha. Namni Yesuus wajjin ture xiyyeeffannaansaa gara biraadha. Namni bakkee dhaabataa ture xiyyeeffannaansaa gara biraadha. Namni Yesuus wajjin wookii godhu garuu xiyyeeffannaansaa gara biraadha. So garaagartee isaanii asuma irratti observii gochuu dandeenya jechuudha. Gama fedhaatii yoo laalle namichi fedha foonii irratti qabameeti jira. Isa biyya lafaa kana irratti qabameeti jira. Jarri garuu lubbuu irratti xiyyeeffataniitu jiru. Maaliif dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos it was a center of gravity for them. Harkisa hafuura isaaniiti. Isa dhufuurratti xiyyeeffatu malee sammaa irratti hin xiyyeeffatan. Namichi fedha foonii isa biyya lafaa kana ilaaluu irratti xiyyeeffata. By the way, asirratti otoo kaasee natti tola. Namichi kun agartuudha. Agartuu fayyadamuu barbaada. Ilaali jedha. Yesuus jarri garuu
yaadadha kan isaan gaafatan. Gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru gaafatu. Akkuma beektanii kallattii uumamaan sammuun keenya balbala lama qaba. Sagaleen koo jiraa fedha. Nagama. Poor connection jedhana biraati. Sammuun keenya kun balbala lama qaba. Balballi inni tokko balbala fuulduraati, balballi inni tokko balbala duubaati. Balballi fuulduraa barumsaan, leenjiidhaan, muuxannoodhaan wanna nuyi argannu martinuu front geetii kanaan fuuldura kanaatiin galu. Karoorfachuun, xiyyeeffachuun, akshinii fudhachuun wanni marri kun hundinuu asiin galu. Wanneen akka entertainmentii, waan akka music jennu, wanna viidiyoo nu ilaallu, and so forth. Warreen akkasii immoo duubaan galu. Balbala isa duubaatiin galu. Entertainmentiin, muuziqaan, viidiyoon wanneen akkasii kun balbala isa duubaatiin galu. Baayoloojii yaadattuu taatanii yeroo ifatti fayyadamee ijji keenya kun objektii tokko ilaalu, objektiin sun dhufee ratiinaa keenya irratti imeejiin kun mul'ata. Ratiinaa keenya irraati immoo karaa optik nervii gara sammuu keenya duubaatti deebi'eeti. Sammuu keenya duubaa irratti sirreeffamee dhaabatee ergasii booddee sammuudhaatii fi odeeffannoo kenna. Ergasii booddeettiin tanaa yookiin immoo sammuun keenya waan argaa jirtu kun kanadha nuun jedhee nutti himaa jechuudha. So balballi keenya inni duubaa kun viidiyoo laalaa, waan adda addaa laalaa, entertainmentii jaallataa. So dhaloonni nuti bara keenya keessa jirus balbala isa fuulduraa kana utuu hin taane balbala isa duubaa kana baay'ee jaallata. Viidiyoo jaalataa, yuutuubii jaalataa, entertainmentii jaalataa, short meesejii adda addaa gaafata. Balbala isa duubaa kanatu baay'ee biiziidha bara keenya keessa. Namichi kun balballi sammuu isaa isa duubaatu biiziidha. Dhagaa ilaalaa, akka isaan mimmiidhagan ilaalaa. So nama balbala isaa isa duubaatti baay'ee fayyadamu, balbala isaa isa fuulduraatti garuu hin fayyadamnedha. The opposite, warri sun immoo balbala duubaa kana otoo hin taane, isa amma jiru laaluu kana otoo hin taane, isa kana fayyadamu, kriitikaalii yaaduu barbaadu. Mallattoon sun maalidha? Mee beekuu barbaanna, baruu barbaanna, nutti himi jedhanii haasa'u. Kanaatiif dhaloonni bara keenya wanni hubachuun nuuf ta'u, sammuun keenya balbala lama qabu keessaatti balbala fuulduraa sirriitti hin fayyadamnu yoo taane, viidiyoo duwwaadhaan jiraanna yoo taane, entertainmentiidhaan duwwaa jiraanna yoo taane, namoota ciccimoota ta'uu hin dandeenyu, kriitikaalii yaaduu hin dandeenyu, isa fuuldura jiru yaaduu hin dandeenyu, ishuma amma jirtu, wanuma amma raawwattu, wanuma amma ijji keenya argu, viidiyoo gaggabaabdu, jechoota gaggabaabdu, waan akkasii kanatti gammanna jechuudha baay'ee isaa. Kanaatiif kriitikaalii waa'ee kanarratti yaaduun hin barbaachisa jedheetanii yaada. Amma takka waldaa keessatti namoonni yeroo dubbii waaqayyoo lallabamu baay'ee daqiiqaa 30 yeroo dheeraa jiran yaadu. Faarfannaa yoo jalqabne, yoo waan adda addaa jalqabne garuu sa'aatii 2 yoo dhaabanne hin dadhabnu. Nan sodaadha faarfannaan gaarii ta'eetu entertainmentiitti fudhanna ta'e innaa laata waaqeffachuu dhiisneetu. Yoo dhuguma entertainmentii akka entertainmentiitti fudhanna yoo taane dubbiin badeera. Waaqeffannaa miti waan ta'eetiif. Faarfannaan immoo waaqeffannaadhaaf malee entertainmentii miti. Entertainmentii ta'e taanaan really baay'ee nama gaddisiisa. So dhaloonni amma jaarraa 21ffaa kana keessa jirru asumarraan ergaa koo kanan dabarsuu barbaadu akka namicha isa balbala dhaabatee dhagaa argisiisuu, dhagaa ilaaluu, waan ilaalu qofarratti of gatuun barbaachisaa miti. Kriitikaalii isa fuuldura jiru yaaduun barbaachisaadha. Barri fuuldura keenya jiru maal fakkaata? Kontekstiin keessa jiru maal fakkaata? Garamitti deemaa jirra? Amma immoo akkamitti qopheessaa jirra inni jedhu xiyyeeffannaa keenya ta'uu qaba jedhee yaada. Gama yeroon yoo laaltanii namichi waan ammaa irratti xiyyeeffata, jarri garuu waan dhufu irratti xiyyeeffatu. Present situation, contemporary situation irratti xiyyeeffata namichi. Jarri garuu gara fuulduraatti yaadu, gara fuulduraatti waan ta'uudhaaf jiru yaadu. Gama falaasamaani wanna sadiitu jira. Falaasamaan keessatti warri traditionalisti isa darbe yaaduu jedhu. Warri existentialism immoo isa ammaa yaaduu, isa ammaa irratti xiyyeeffatu jedhu. Warri utopians jedhaman immoo isa gara fuulduraa jiru irratti yaaduu jedhu. So inni isa darbe si yaanna, isa amma jiru si yaanna, isa gara fuulduraas immoo yaaduutu nu barbaachisa. Isa darbe irraa waan bareedu qabnu jirra. Amma immoo actively sammuun keenya haalatti jireenya keenya transformii goonuu irratti akkaataatti dhiibbaa qaqqabsiisuu danda'u irratti hojjenna. Isa gara fuulduraa jiru wajjin immoo walitti connect goona. So
inni darbee fi inni amma jiruu fi inni gara fuulduraatti jiru wal qabachuu qaba jechuudha. Yoo ciccitaa ta'ee rakkisaa ta'a. Eessaa kaanee garamitti akka deemnu hin beeknu waan ta'eef. Kanaaf namichi present situation contemporary situation qofa irratti yaada jechuudha. Dursa kennu gama dursa kennuun immoo namichi garaansaa dhagaa har'aarra jira. Jarri garuu yaadni isaanii dhaala boruurra jira. Namichi dhagaa har'aadha kan inni xiyyeeffatu namoonni baay'een akkasii building vehicles fancy waan adda addaa waan qalbii namaa ceebsan irratti xiyyeeffatu. Jarri garuu waa'ee fiichariitii irratti haasa'u. Gama bilchinaan namichi gabaabaatti gaafatee gabaabaatti deebiin kennamee fi Yesuus irraatti gabaabaatti deebiin argate. Jarri garuu bal'inaan gaafatanii bal'inatti deebiin kennameefi. Namichi short question gaafatee balbala dhaabate dhagaa kana miidhagu argita jennaan dhagaa irratti otoo hin diigamanii nafu jedhe Yesuus. Gaaffii gabaabduudhaaf deebii gabaabduu kennee darbe Yesuus. Jarri immoo gaaffii bal'aa gaafatanii deebii bal'aa laateefi. Kanaaf hammuma yeroo Yesuus wajjiniin fudhatanitti hammuma kana Yesuus yeroo nama wajjin fudhata. Hammuma nuti yeroo laannuu fi hammuma kana immoo Yesuus Kiristoos yeroo nu laate gaaffii keenyaatii fi ibsa dabalataa laataa jechuudha. Yeroo inni namicha wajjin fudhateetii fi yeroo inni jarreen arfan kana wajjin fudhate yoo kompeerii gootan eessaa fi eessaa walitti dhufu. So yeroo nuyi fudhachuu qabnuutii fi Yesuus wajjin hariiroo ni qabnu murteessaadha jechuudha. Gama baraan namichi kan inni irratti xiyyeeffatu waggaa 70 booddee diigama dhagaan suni. Waggaa 70 booddee yookiin immoo waggaa 35 booddee amma yookiin immoo waggaa 30 booddee kan diigamudha. Sababiin isaa bara 70tti magaalli Yerusaalem kan qabatamte. Kanaaf dhagaan sun kan diigamu waggaa muraasa booddeedha. Kan jarri gaafatan garuu bara isaanii dabalatee bara keenya dabalatee hamma dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan itti fufuudha jechuudha. Gama dhuunfaan immoo namichi biyya keessatti gaafata. Jarri garuu kophaatti gaafatani. Amma namni baay'een dirrisee mana qulqullummaa keessaa yeroo ba'u gaaffii isaa Yesuusiif dhiyeessa. Gabaa gidduutti dhiyeesse. Namoota gidduutti dhiyeesse. Isaan garuu Yesuusin kophaatti baafatanii afur ta'anii nutti mi jedhani waan mari'atanii dhaqaniidha jarri kun. Mari'atanii dhaqanii waa'ee dhuma biyya lafaa kana mallattoo isaa maalsaa diiteeliidhaan baruu barbaanna. Gooftaa yeroo nu kenni jedhanii kophaatti dhaqanii haasa'an. You know publikii keessatti Yesuus wajjin yeroo qabaachuutii fi private yookiin immoo jireenya privacy keessatti Yesuus wajjin yeroo qabaachuun garaagarummaa guddaa qaba. Inni publikii keessaa yeroo baay'ee garaa nuun ga'u waanuma xinnoo gaafannaa waanuma biyyoo xinnoo enjoy goonee binnu bira. Inni dhuunfaa keenya garuu baay'ee barachuudhaaf baay'ee bifamuudhaatii fi hariiroo nuyi qabnu baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Gama haala Yesuusiin jiruun yoo laalle namichi yeroo Yesuus mana qulqullummaatti ba'u gaafata. Jarri garuu yeroo Yesuus mana qulqullummaatti garagalee taa'u gaafata. Haala beekuun barbaachisaadha. Mana qulqullummaa keessaa gadi ba'uutii fi mana qulqullummaatti galagalanii taa'uun garaagarummaa guddaa qaba. Psychological setting nama, mind setting nama. Mana qulqullummaa keessaa aaree gadi ba'aa jira. Aarii keessatti yeroo gaafattu deebii argattuutii fi erga gaaratti gaanii aariin isaa qabbanaa'ee mana qulqullummaatti galagalee erga inni taa'ee gaaffii gaafattu tokko miti. So situationii beekuun haala beekuun barbaachisaadha. Nama aaree gadi ba'uun na jaalattaa jedhanii gaaffii gaafachuun rakkisaadha. Nama si jaalatu iyyuu kaballaasitti kennee darbuu danda'a. Nama jaalachuu danda'u. Nama aaree gadi ba'u wajjiniin diyaaloogii haasa'uun gaarii. Namni haala hin beekne gaarii miti. Yesuus Kiristoos waan nama qulqullummaa keessatti ta'ee ture beekna hundumti keenya akka inni aaree gadi ba'aa jiru. Achitti gaafata waa'ee dhagaa laali jedhe manni keessa badeeti dhagaa laali jedha bakkeedha. Isaan sun garuu iddoonni dhaqee gaararra taa'ee qofaatti yeroo fudhatutti isaan immoo gaaffii isaanii achitti gaafatu jara keenya. Gama galmaa'uun immoo yoo laalle gama galmaa'uuni Macaafni qulqulluun maqaa namichaa hin barreessine bira darbee maqaa jarreen arfan sanaa Phexros, Yohaannis, Yaaqoobii fi Indiriyaas jedhee barreesse. Namichi inni dhagaa irratti xiyyeeffate macaafni qulqulluun maqaa isaan barreessine. Namoota waa'ee bara dhufuu warra gaafatanii arfan isaanii barreesse. Iddoo qusachuudhaaf otoo ta'e namicha barreesseetu warra arfanii dhiisa ture. Inni xiyyeeffannaan isaa dhagaa irra jiru maqaan isaa hin jiru. Warri xiyyeeffannaan isaanii bara dhufuurra jiru maqaan isaanii jira. Galmaaniiru. Recorded ta'anii maqaan isaanii inni garuu maqaan isaa hin jiru. Dhagaa gaafata maqaan isaa hin jiru. Miidhagina dhagaa laala maqaan isaa hin jiru. Bara gaafatu yeroo gaafatu dhufaatii gooftaa gaafatu
maqaan isaanii jira. Kallattii kanaan illee adda baafannaa jechuudha. Waa'ee Maarqos 13 irratti yeroo koo dabarse caalaatti inni gara biraan mallattoo bara dhumaas ni kaasuun barbaada. Mallattoo boqonnaa 13 keessatti Yesuus Kiristoos itti fufuun baay'een maqaa Kiristoosiin dhufu namoota hedduu akka dogoggorsan sabni saba irratti mootummaa irratti akka ka'u iddoo hedduutti sochii lafaa akka ta'u beellis bakka adda addaatti akka inni ta'u Yesuus Kiristoos bal'inaan diiteeliidhaan isaanitti hime. Sochii lafaa laalchisee riikardiin amma jiru nama yaaddessa dabalaa deema. Fakkeenyaaf jaarraa 15ffaa keessa kan riikardii ta'eetii jiru lafti si'a 115 akka isheen sochootedha. Jaarraa 16ffaa keessa dhibbantaa 220 dabaluudhaan si'a 253 akka isheen urgufamtee dubbata. Jaarraa 17ffaa keessa si'a 378 kana jechuun dhibbantaa 149 dabaluudhaan akka isheen sochootee dubbata. Jaarraa 18ffaa keessa si'a 648 kana jechuun dhibbantaatti 233 dhibbantaa 233 akka isheen dabalte. Jaarraa 19ffaa keessa si'a 2119 dhibbantaatti yoo geeddarre si'a dhibbantaa 327 dabaluudhaan. Jaarraa 20ffaa keessa hanga 1993tti si'a 484. Jaarraa 21ffaa keessa immoo isa amma keessa jirru keessa waggaatti 12,000 hanga 14,000tti lafti akka isheen socho'aa jirtu guyyaatti si'a 35 akkasiin sochootu hundaa'uun kun isa turedha. Amma kana caalaa akka inni dabalaatii jiru ragooleen nutti himu. Mee moobaayila keessan irratti earthquake alert kan jedhu daawunloodii godhaati globally meeqa guyyaatti akka inni lafti sochootee deetaa argachuu dandeessu. Achuma harka keessan irratti yoo ilaaltanii guyyaatti argachuuti dandeessu. Dabalaa deemaa jirti. Waraana laalchise. Biyyi lafaa kun waggaa 5,000 darban keessatti kan isheen waraana irra turte waggaa 4,602dha. Kan isheen nagaadhaan dabarsite jedhamu immoo waggaa 398 qofaadha waggaa 5,000 keessatti. Dhibbantaatti yoo jijjiirre kan isheen nagaadhaan dabarsite dhibbantaa 7.96 yommuu ta'u kan isheen waraanaan dabarsite immoo dhibbantaa 92.4. So addunyaan keenya 92% waraanaan dabarsiteetti waggaa 5,000 keessatti. Lafti sochii isaa dabalaa deema and waraannis dabalaa deema. Inni kun indikeeshiniin isaa maalidha yoo jettanii isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate wajjin wal qolata. Baasiin doolaara Ameerikaatiin shallagamu waraanaaf ba'e immoo yoo laallee akka ragooleen ibsanitti bara waraana addunyaa isa jalqabaa irratti doolaara Ameerikaa miliyoona 380tu ba'e. Bara waraana addunyaa isa lammaffaa irratti immoo baasii waraanaatiif ba'e doolaara Ameerikaa tiriliyoona 3.1. Waraana Vietnaam irratti doolaara Ameerikaa biliyoona 570tu ba'e jedhama. Waraana Kooriyaa irratti immoo doolaara Ameerikaa miliyoona 265 yommuu ta'u bara kana keessa immoo jedha qorannoon argisiisu bara kana keessa immoo daqiiqaa tokko keessatti baasii waraanaatiif ba'u miliyoona 1 jedha daqiiqaa tokko keessatti. Daqiiqaa tokko keessatti baasiin qilleensarra lafarra militariidhaaf kan falamu baasiin adda addaatiif ba'u daqiiqaa tokko keessatti miliyoona 1tu ba'aa jedha. Profeesar Dachii tokko immoo baasii waraanaaf ba'u kallattii loltuu tokko ajjeesuun shallaguun inni immoo ragaa nama ajaa'ibsiisu tokko baase. Baasiin waraanaatiif ba'u erga waraanaaf ba'ee booddee immoo loltuu diinaa dhaqanii ajjeesuu irratti loltuu diinaa tokko ajjeesuu irratti baasii ba'eetii fi nama du'e sana wal bukkeetti qabnee yoo laallee jedha namichi kun. Kana jechuun leenjii miindaa meeshaa waraana oomishuu bakka waraanni jirutti socho'u lafarra qilleensarra galaanarra jechuudha. Dhimma loojistikii opereeshiniif kan kana fakkaatu dabalatee egaa erga achi gahamee booda immoo loltuu diinaa ajjeesuuf baasiin ba'e yommuu wal bukkeetti qabnee laallu kan sin ajaa'ibudha. Bara Juuliyas Qeesaar keessa baasii nama tokko ajjeesuutiif hamma doolaara tokko qofaatti barbaachisa ture jedha. Bara Naapooliyoon keessa immoo nama tokko ajjeesuudhaatii fi hamma doolaara 2,000tti gaafataa jedha. Kana jechuun dabalaa deemee jechuudha.
bara waraana addunyaa jalqabaa irratti immoo nama tokko ajjeesanii deebi'uudhaatii fi baasii walumaa galatti ba'ee yoo fuudhanii isa du'e sanaatii firanii nama tokkootii fi doolaara 17,000 ba'aa jira. Bara waraana Vietnaam keessa immoo hamma doolaara 200,000 ture jedha. Bara waraana addunyaa isa lammaffaa irratti immoo hanga doolaara 400,000 ture jedheeti. Inni bara keenyaa immoo jedha namichi kun inni bara keenyaa immoo astiroonoomikaalidha jedha. Astiroonoomikaal jechuun lafaa ka'anii samii kana dhaqanii samii kana keessa wanna jiru ilaalanii deebi'anii galuuf baasii ba'uutii fi loltuun tokko du'u wal qixaadha. So sochii lafaa ilaalaa waraana ilaalaa baasii waraanaaf ba'u hunduma isaa kana walitti qabdanii eedaatanii addunyaan keenya garamitti akka isheen fiigaa jirtu argachuutti dandeessu. Gama namummaa gadhiisuutiin immoo namummaa gadhiisuutiin humanity crisis guddaatu jira. Waggaatti akka miliyoona 4 raawwatama. Mirga namaa sarbuun immoo sakandii 27 keessatti raawwatama. Qaama namaa miidhuun immoo sakandii 51 keessatti raawwatama. Dirqamaan gudeeduun immoo addunyaa irratti sakandii 68 keessatti raawwatama. Ajjechaan mardar inni jennu daqiiqaa 24 keessatti raawwatama. Ulfa baasuun sakandii 30 keessatti yommuu raawwatu waggaatti gara miliyoona 40 raawwata ulfa baasuun jechuudha. Dubartoonni garaa isaanii keessaa mucaa baasanii gatan. Biyyoota lixaa keessatti gaa'elli sakandii 13 keessatti yommuu raawwatu walii kun immoo sakandii 25 keessatti raawwata average. Walumaa galatti isaan kun barichi hangam akka inni hammaataa deemu kallattii namummaadhaan, kallattii waraanaan, kallattii sochii lafaatiin kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Gama hafuuraan waaqayyo irra caalaa horii jaallachuun, waaqayyoon gaggeeffamuurra waaqayyoon gaggeessuuf yaalii gochuun, sobni maqaa waaqayyootiin daldaluun, raajonni sobaa biyyaa gara biyyaatti koornerii tokko hanga koorneriitti bobba'uun, difratii guddaan waldaa kiristaanaa keessatti raawwachuun, baay'ee ana raajota sobaa daffaaroon hin jiran, daffaar jechuun ija jaboota ta'an hin jiran. Sababiin isaa gaafa gooftaan deebi'ee dhufu warri Yesuusitti falman keessaa tokko isaanii. Nuti maqaa keetiin raajiin dubbanne, nuti maqaa keetiin kusataan fayyine, nuti afaan keetiin maqaa keetiin afaan haaraan dubbanne jedhanii otuu beekanii warri Yesuusitti falman isaanii. Yesuus immoo isaan hin beekne jedha. Gooftaatti kan dhaabatanii falmanii har'a amantootatti falmuu dadhabu jettaniiti yaaddu. Kanaaf baay'ee nama sodaachisu isa kanadha. Raajonni sobduun difratiin isaanii warra Yesuusitti falman dagaafa guyyaadhumaa. Isaan kun immoo baay'atu jedhe Yesuus. Raajonni sobduun maqaa isaatiin akka dhufan dinqii adda addaa warra hojjetan. Generation high and by generation akka inni baay'atu high and by generation maalidha? Yeroo tokko termi peeperiin ejjechaa ture yeroo digirii koo lammaffaa hojjedhu termi peeperiin ani hojjedhe high and by generation kan jedhudha. High and by generation kun maaltu fide yoonaan jettanii waldaa beekamaa tokko dhaqee asuma Finfinnee keessa tajaajiluudhaaf dhaqeeni luba waldaa sanaatiin baay'ee bifamtaniitu dargaggoota baay'ee qabduun jedheen. No. Amma gidduu kana barsiisatu jira as jiru takka turan immoo hin jiran lafa isaan gaaniin beeknu naan jedhe. Dhufanii haayee jedhaniitu takka turan immoo baay'ee jedhanii sokko kaan jedheen natti kolfe. Isuma fudhee naqee termii peeperii hojjedhe. Rakkinni waldaa kiristaanaa maalidha? Rakkinni dargaggoota bara kanaa maalidha? Rakkinni namootaa maalidha? So high and by generation hinufu high jedhu hin turu by jedhanii sokko. High and by generation kallattii hafuuraatti yoo ilaalle. Raajiiwwan bibbiroo raawwatan dubbadheen gara xumuraatti fida. Bara dhumaa keessa wanneen ta'an keessaatti raajii dubbataman keessaa daqiiqaa nani qabu dhumeera dafee dubbadhaa. Lakkoofsi loltoota abboota fardeenii jedha mul'ata Yohaannis 9:16 irratti lakkoofsi isaanii miliyoona 200 jedha. Kuni laga Efraaxiisiin gamatti biyyi Chaayinaa bara 1960tti lakkoofsa kana bira geesseetti. Bara 1992tti immoo lakkoofsi kanaa miliyoona 3 ol ka'eera. Kun gama Raashiyaadhaa yoo ilaaltan bakka dandeessu. Afaan du'ee deebi'ee akka inni fayyu Sofooniyaa raajii Sofooniyaa 3:9 irratti dubbata. Yeroo sanatti jedha afaan Amaariffaa በዚያን ጊዜ አሕዛብ ሁሉ ስሙን አንድ ሆነው እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘንድ ስሙን እንዲጠሩ ንጹሕ ልሳንን እመልስላቸዋለሁ. For then I will turn
to the people a pure language. Afaan Israa'el inni bara 70 keessa badee bara 1948 Israa'el deebite akka biyyaatti yeroo dhaabatu afaan Ibraayisxii inni badee hin deebi'ameefi. Har'a kolleejjii adda addaa keessatti afaan Ibraayisxii hin baratama addunyaa irratti akkasumas immoo Israa'el afaan ishee kana deeffatteetti jechuudha. Raajiin kun raawwateera. Raajii bara dhumaa keessaa kun isa tokko. Akkuma kana immoo beekumsi saffisuu isaati Daani'el 12:4 irratti beekumsi baay'achaatii jira jedha. Akka qorannoon tokko argisiisutti jaarraa 21ffaa kana keessa beektonni karaa kallattii adda addaatiin jiranii fi warri kanaan dura erga biyya lafaa du'ee erga biyya lafaa uumameeti jalqabanii warri du'an warri amma jiran 90 caaluu jedha. Imagine namoonni amma baratanii jiran warri kanaan dura du'an irratti 90 caalu hamma makkanni beekumsi biyya lafaa irratti guddate beekuutii hin dandeessu. Inni gara biraanii Israa'elootiin biyya isaaniitti akka isaan deebi'anii galan bara dhumaa jala akka isaan deebi'anii galan macaafni qulqulluun dubbata. Kanaatiif Sofooniyaa 3:10 irratti maal jedha? ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ የሚማልዱኝ የተበተኑ ሴቶች ልጆች ቁርባኔን ያመጣልኛል ጀዳ ወሪ አናፍ ሰገደኔስ ሰምኒኮ ወሪ ቱምሳኒስ ለገኩሽ ገማ አርሳናፍ እንፍዱ from the end of the rivers of Kush my worshippers my scattered people will bring me offerings ጀዳ ሶፎንያ 3:10 ኩኒሞ ኢትዮጵያ ኬሳቲ ዴቤኒ ገለኒሩ ዮም በረኩደ ሰገል ሰደተመ ፍሪቲ ኦፕሬሽን ሙሴ ከጀዳሙን namoonni 15,000 namoonni Itoophiyaa keessaa galaniiru Sudaan keessaa namoota 15,000 Solomon Operation kan jedhamu immoo maqaan kennamee fi bara 1991tti Israa'eloonni 2,000 fi akkasumas immoo bara 1999tti 3,000 Itoophiyaa keessaa deebi'anii galaniiru. Kanaaf warri laga Kush gama jiran deebi'anii dhufanii nagaruu inni Waaqayyo jedhe raawwateera. Raashiyaa keessaa ኤርሚያስ በቆምና 23:8 irratti raajin dubbatame የእስራኤልን በዘር ከሰሜን ሀገርና ከተሰደዱት መጥተው በምድራቸው ይቀመጣሉ እንዲጀሩ አኩማ ካናን በረኩደ ሰገል 70 በረኩደ ሰገል 8 በረኩደ ሰገል 99 ለኮፍስ ሳኒ ሄዱ ካንታን ወሪ ይሁዶታ ቢራሺያ ኬሳ ዴቢያኒ ገለኒሩ ቢያሳኒት ጀቹ ሶ ከለቲ ከናቲን ንመጫም ቁልቁሉ ዱባቴቲፍ እኛ መራወታ ጅሩ የወልት ፍደን ይላልተኒ ውፋቲን ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የምረ ጫላ ያቴራ ጀቹ እጋ ቶርባን ከና ኢማ ግዱ ገለ ሰባሃ ወጅ ወልቀበቴ ወና አመታ አጅሩ ኢሳን ከና ከና ወጅ ወልቀብሲኔ ትላላ ዋቀዩ ስና ኤብሱ አከም ባይ ፊጋ ቱሬነም ቤካ ጋ ኢሳፈ መፉድ ቁልቁሉን ሲፋ ኢብሱ ኤብፈማ ያታ Wow, ulfaadha qeesi baay'ee gooftaan koo isin eebbisu. Egaa diteelii wanta beekumsaan guute kaastanii hammam akka hubanne ani hin beeku sababiin isaa waan beekumsaan cammaqamedha. Diteelii kaastanii bara kakuu moofaatti raajonni dubbataa kan turan waa'ee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'een isaa karaa wateedha kan dubbatamaa ture. Egaa gara fuulduraatti sagantaa keenya itti aanu keessatti taree waan dubbatame keessa wanti hafe maaltu jira waan jedhusi itti dabaltanii kaastu jedhee yaada. So sagantaa keenya torbanarraa sa'aatii 8 itti deebina.